Assalamualaikum warahmatullahi obbolaan muslimaa warri garee keessaa salaamtaan koo ho'aan isinaa dhaqqabu warri yeroo kana gurraan na dhageessan. Kan xiyyaaraan dhufe qilleensa qaxxaamuree kan konkolaataallee ba'aa bahii bu'ee dooniidhaan kan dhufe galaana addaan kutee miillaanis kan dhufe ayii carraaqee malee baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya anaa dhufu jenne. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya anaa dhufu jenne. Ol seenaa qubaddaa namuun dhaabbatinaa hunduu qophaa'aadha waan aadaa fi duudhaa nyaataaf dhugaatiirra. Manni Abii Hureeraa guutuudha waa hundaan kan fedhan nyaatanii kan fedhan unatan. Nuuf haarayaa miti keessummaa simachuun ni beeka hundumtuu. Kaan huccuutti hiinee, kaan jala baachifnee, kaan harreetti feenee kan waliin galchinu. Oduun ajaa'ibaa miliqxee nu geessee waamicha yeroo darbee lafeen walankaaktee. Ustaaz Abi Hureeraas dubbiin tun dhaqqabdee lukkuu haga gaalaa qalee as dhiyeesse maaltu jira dhibdeen nyaadhaatii nuuf dhugaa gammadaa bohaaraa. Waan hir'ate jettan suutuma jedhaatii imala keenya irratti .comiin katabaa. Yeroo turtiin qabu yeroodhuma sana dafee sin qaqqaba. Yeroo turtiin qabu yeroodhuma sanatti dafee sin qaqqaba. Ergi Rabbii keenya hundumtuu guutuudha jennee isin waamne warri nuuf hirmaattan kabajaan waamicha galatoomaa mallee. Utuun mu'aas ta'ee jechoota kalaqee silaasin bo'aarsa. Falmataatis ta'e Awurooppaa fi Eeshiyaa addunyaa kolfaatiin isin daawwachiisa. Walaloo bareedduu kan mara rukutu dhageessisuu dhabu keessummaa simachuuf gammachuu koo ibsuuf hamilee waan dhabu. Barii barattoonni Abii Hureeraadhaa nama gammachiisu ji'aa fi ji'arraa quraana kattamu qabxii galmeessisu. Kaanis hadiisarraa warri waa hubate. Karaa sunnaa nabii hedduu isaaniitu bultii ijaarrate. Barattoonni keenya barnii qaban faaruu quraanaaf hadiisaa barachuuf bololu. Keessattuu warrarraa quraana kattame warra akka warqii ibidda imaanaan qoratamee tare. Namuunii qara'aa namuunii xumuraa isaan kun maal caalan jechuun keenii mala dhageessiifin hima. Isaanii dhamahee huruufa baratuu quraana haffazuuf biyyaatti bilbiluu ebelu amrii ta'e jedhan siyaasa barsiisu. Obboloota kiyyaa qalbiin isaan cabdee gaddi isaan mudatee bo'anii baafachuuf biyya ormaa taatee ilaalanii tobsuuf haadha ormaa taate. Namni amrii ta'e abbaa yookaan haadha obbolaa fi haadaadaa abbeeraa firuma dhiyoorra. Waan qalbiisi nyaatu haadhumaaf abbaa'uu kan walirra dhabe bar quraana buusee eebbifama har'a. Cinqamtee hiraartee markazasii seentee du'aa eegootii fi quraana qaraatee rabbii ishee sabbartee markazuma seenuun cinqaa fi hiraaraa ofirraa hir'isuuf maarree ustaazonnis hadiisaaf quraanaan qalbii tasgabbeessuu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jechuu haffaziisu. Rabbiinis gargaaree isaan sabarsiisee alhamdulillaahi guyyaa eebba isaanii itti dhaqqabsiise. Alhamdulillaahi guyyaa eebba isaanii itti dhaqqabsiise. Dhugaadha musliimaaf intihaanni sunnaa ta'uun quraanaaf hadiisas baranneetu jirra jazaa sabriin qabu. Islaamummaa jechuun addunyaa jiraachuun maqaa garaagaraa islaamummaaf jecha ofin maxxanfachuun qabrii seenuu irraa gaaffii qiyaamaarraa homaa nuuf golchu. Namni islaamaatiif dirqama barachuun ittiinis jiraachuun kanaaf isin waamaa kottaa gara iimoodiin keessan barachuu. Nama islaamaatiif dirqama barachuun ittiinis jiraachuun kanaaf isin waamaa kottaa gara iimoodiin keessan barachuuf. Arkaana imaanaaf islaamaa gaafatamee deebii tokko hin qabne ustaazota imoo nama qeequun argee gasti liivii bane beekaan wallaalaatiin yeroo inni qeeqamu
beekaan wallaalaatiin yeroo inni qeeqamu xiqqoo yoo na aarse ammoo ustaaza koo dabalee jaallachuuf maqaa isaa faarsuuf qalbii koo dammaqse. Akka faarsuu qabaa kalaama kaaliqaa quraan alkariimiin isan na barsiise innaa sami'naa quraan al-ajabaa kan jinniinuu faarse. Qindoomina jechaa qubeedhaan faayamee taliilan boorofne waan darbeef waan dhufu quraanan nuuf hime. Al-quraanu kalaam Allah jecha rabbii keenya markaza gatteenyee isaan haasa'uunu nuuf kabajaa keenya. Markaza gatteenyee isaan haasa'uunu nuuf kabajaa keenya. Meeqa quraanumaan jiruunsaa ol taatee addunyaa jiraatee halawaa imaanaa dhandhamee ibaadaan kaatimaansaa tolte. Guyyaa lola Uhud sahaboonni lama wal bira shahidee ergamaan shahiidota bakkuma tokkotti awwaaluuf niyyatee ayyuhal aktharu hifzin bil qur'aanii jedhee sahaboota irraa gaafate ergamaanii lamaan isaaniirraa tokko maqaa heeran haafizul qur'aanii dursaa laadii kahaa kan irrabzii qabu jedhanii ajajani. Ani guyyaa qiyaamaa ragaa isaaniiti jedhan nabiyyiini. An guyyaa qiyaamaa ragaa isaaniiti jedhan nabiyyiini. Jaabir ibn Abdallah irraa odeeffame hadiisni sahiha. Jiraa miti du'aa akkanaan caalchisa kalaamni kaaliqa. Kanaaf obbolaan koo bu'aa bayii hedduu irra tarkaanfatee markaza gattaa'ee quraana baratee alhamdulillahi kunoo guyyaa har'aa gammachuu dhuunfate. Alhamdulillahi kunoo guyyaa har'aa gammachuu dhuunfate. Congratulation obboloota kiyya kabajamuuf qaalii warri guyyaa har'aa quraana buustanii. Xaariin Abi Hureeraa lalisee bahee dirree barattoota hedduutu quraanaaf kitaaba hedduu kan xumure. Ustaaz Abi Hureeraa maalumatu akkas kaayyoo isaa milkeessee maaltu duubaan jira jedhee ollaa gaafadhee duuba isaa qorannaan namoonni isa beekan iccitii isaa hunda baasanii naaf himan. Jedhan warraan garree diinii majaalata garuummoo abbaasaa Sheek Nuuraatu duuba isaa dhaabbata. Garuummoo abbaasaa Sheek Nuuraatu duuba isaa dhaabbata. Odeeffannoo argadheen qorannoo koo cimsee abbaa koo Sheek Nuuraa galataaf as baasee. Odeeffannoo argadheen qorannoo koo cimsee abbaa koo Sheek Nuuraa galataaf as baasee. Baga rabbiin tiksee har'aan isin gahee baabaa keenya qaalii baga guyyaa har'aa kana nuuf geessanii. Hayyuu gameessa koo abbaa koo Sheek Nuuraa ulamaa islaamaa dhaaltota ambiyaa ni'imaa rabbiin ni'imaa nutti oolee galanni kan rabbii shukriin isaa ga'u. Abbaa Abi Hureeraa abbaa koo Sheek Nuuraa atilleen gammadii gammachuu hanga ga'u. Baga jaan agartee habaqaalli kan kee daraaree firaahu. Atilleen gammadii gammachuu hanga ga'u. Baga jaan agartee habaqaalli kan kee daraaree firaahu. Waan kalee cinqamtee waan kalee hiraarteef alhamdulillahi bu'aa dadhabbii kee kunoo jaan agarte. Dhugaadha abbaan lafeedha kan dugugguruu duddaa isa onni irraa maddee jaalalli isaa isa dhugaa. Milkeessaa jiruutii duudhaa injifannoo riqicha jireenyaati siif ta'a ejjennoo. Jabaadhu ilma koo jireenya ni moota jedhee kan si gorsuu. Ofii da'oo taa'ee humna qabuun dhiibee duras si mul'isu. Siin jedha dabalee yaa ilma koo qaalii. Jabaadhu hojjedhu jabaadhu baradhu namayyuu naaf caalii. Qarshiin hin bitamu hundi jechoota abbaa. Yoo maalis jedhanii yoo maalis godhanii hin ba'u galanni isaa. Yoo maalis jedhanii yoo maalis godhanii hin ba'u galanni isaa. Yaa du'aayii abbaa qalbii nama jiisaa jedha yaa ilma koo rabbi sitti bal'isee siif haa tolchu bakka. Leenca ta'i bareedii mul'adhu aduwwiin si laaltee of arguu haa dadhabdu. Eebba abbaan bahee galaa hamileen saggaaraa guddisi Abi Hureeraa kanaaf nama ajaa'iba.
guddisi Abi Hureeraa kanaaf nama ajaa'iba jedhaniyyaa isaa eebba siif galaasaa eebba isaa amiin jettee ajaja isaa eegnaan rabbi si milkeessa namni yoo dhalate dhangiyamee diin islaamaa nyaatee dhugee guddate hadiisaaf quraana akkanaan milkaa'a carraa gandalama akkanaan milkaa'a carraa gandalama nutilleen siin boonnaa atis ofiin booni yaa Abi Hureeraa isinis Sheek Nuuraa ilma dhugaa qabdu leenca diin islaamaa ogeessaa wallaalaa umrii nuuf dheeradhaa isin lamaan baana umrii nuuf dheeradhaa isin lamaan baana Ustaaz Abi Hureeraa himuun Sheek Nuuraa ibsuudha ilma abbaa fakkaataan makmaaksa Oromoodha. Nama gaariif qaalii kabajamaa namaa waan arguuf dhaga'u jireenya duniyaa diiniitiin madaala. Bashaasha koo gaarii namaa yaa Abi Hureeraa khayrii namaaf yaada haqarratti bolola. Mudaa tokkoon qabu jechaan isa keekuuf jecha tokkos dhabu ammoo isa ibsuuf haala amalli gaariin diin islaam gaafatu Ustaaz Abi Hureeraa kan shartii isaa guutu haala amalli gaariin diin islaam gaafatu Ustaaz Abi Hureeraa kan shartii isaa guutu nama ol akka taanuuf beekumsa gonfannee barannee bakka ga'uuf galmarraan qaarine nus barsiisaa haa taanuuf diin keenya barannee oolmaa gatii guddaa situ nutti oole. Oolmaa gatii guddaa situ nutti oole. Ani jecha dhabee waan ittiin si ibsu sababni isaa si'i gammachuun har'aatu barattoonni kan keessi galateeffatu koongiraan har'aatu taankii ustaaza keenyaatti nuuf jijjiiramtu jedhu yaada isaanii ibsatu. Baga nuuf gammaddan barataaf barsiisaan garee Nuural Yaqiin taankii'uuf koongiraan wanni guyyaa har'aa kanuma keessani hundi. Taankii'uuf koongiraan guyyaa har'aa kanuma keessan hundi. Keessummoonni keenyas baga nuuf dhuftanii isiniin jenneerraa jaalalaaf gammachuun nu biratti argamtu galatoomaa jechuu akkamiin dagannaa. Ani yaada kan koo goolabuuf hin deemaa kan isin argamtan markaz Abi Hureeraa sabqatu lisaaniif rakkoo teeknikaallee irraana of bulchaa sagantaa kan waliin haga dhumaa tura shaashambaa jecha khayri irratti umrii isin haa dheeressu kaatimaa isin tolchee isin haa jajjabeessu qubsama gararree gaaddisa jannataatti walitti nu haa qabu ollaa ambiyootaatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.